Muuzii daa'immaniif kennu kan jedhu ilaallarra. Chaanalii kana afaaraa yoo taatan sabskiraayib gochuun waa'ee fayyaa keessumaa waa'ee daa'immaniif haadholii waan hedduu irraa argattu. Mee asumaan gara mata duree kootti darba. Daa'immaniif yoo muuzii kennuu jalqabna faayidaan isaa maalidha? Of eeggannoo akkamii gochuu qabna? Akkasumas immoo akka waliigalaatti muuzii nyaachuun faayidaa akkamii qaba namoota warra kaaniifis kan jedhu ilaalla. Daa'imni tokko dhalatee umriin isaa ji'a 6 geenyaan muuzii nyaachisuu jalqabsiisuu dandeenya. Ji'a 6 booda jechuudha. Muuzii mummuruudhaan erga fal'aana yookaan maankiyaadhaan sosochoosnee erga laaffisnee booda guyyaa guyyaan muuzii fal'aana 5 yookaan maankiyaa 2-3 jecha akka nyaata dabalataatti eegaluun gaariidha. Akka waliigalaatti hanga waggaa tokkootti guyyaatti walakkaa muuzii tokkoo waggaa tokko hanga waggaa 5tti hanga muuzii tokkoo nyaachisuun gaariidha daa'imman. Muuziin egaa nyaata bakka hedduutti salphaatti argamuu fi kan salphaatti nyaataaf qophaa'udha. Akkasumas garaacha daa'immaniitti kan hin ulfaanedha. Garaacha daa'immaniitti kan salphaatti wal baruu fi salphaatti daakamudha. Kanaaf daa'immaniif muuzii kennuun gaariidha. Daa'immaniif yoo muuzii kennine daa'imman faayidaa akkamii irraa argatu kan jedhu ilaallume. Faayidaa muuziin daa'immaniif qabu. Tokko hangi qabiyyeen kaarboohayidireetii isaa hedduu waan ta'eef guddinaa fi jabina qaama daa'immaniif gaariidha. Akkasumas hanga vaayitaamin A gaarii ta'e waan qabuuf fayyummaa qaamaa keessumaa ija isaaniif gaariidha. Mineraalota akka kaalsheemii fi pootaasiyeemii waan qabuuf jabina lafeefis ni fayyada. Lafeen isaanii jabaatee akka ciman. Here are 3 ways to offer banana to your baby when they start solids. At 6 months, you can offer a whole half or split it into thirds like this and offer these larger pieces. Then closer to 9 months, once your baby has a pincer grasp, you can offer bite-sized pieces like this and then just enjoy. Kana malees muuziin vaayitaaminota akka vaayitaamin C, vaayitaamin K, fooleetii kanneen jedhaman waan qabuuf fayyummaa sirna narvii, gogaa qaamaa fi ittisoo dhibeewwan qaamaaf ni fayyada. Akkasumas hanga faayibarii gaarii ta'e waan qabuuf fayyummaa sirna soorata bulleessuu keessatti ni fayyada. Sooranni faayibarii qaban akka ijoolleen gogiinsa garaan godhanne taasisuudhaan keessaa tokko muuziidha jechuudha. Akkasumas keemikaalota hormooniiwwan hirriba gahaa akka rafan taasisan
oomishuuf gargaara waan qabuuf daa'imman keessan hirriba gahaa fi hirriba boqonnaa qabu akka rafan taasisuuf gahee qaba. Akka isaan hirriba tasgabbaa'aa fi boqonnaa qabu rafan taasisuu keessatti gahee qaba. Akka waliigalaatti immoo nama hundaaf muuziin faayidaa hedduu qaba. Muuziin kuduraa ilma namaaf baay'ee barbaachisu keessaa isa tokkodha. Muuziin yeroo baay'ee qabiyyee isaa kan pootaasiyeem jedhamuun baay'ee beekama. Haa ta'u malee muuziin albuudota biroo fi vaayitaaminota hedduu ilma namaaf baay'ee barbaachisoo hedduu of keessaa qaba. Kanaaf namni baay'een yoo mana namaa dhukkubsate fa'aa gaafa deemu, nama gaafannaa fa'aa gaafa deemu, hospitaala fa'aa gaafa deemu muuzii qabatee deema. Walumaa galatti muuziin faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaas kan jalqabaa sukkaara yookaan gilukoosiin qaama keenyaa hanga barbaadamu keessatti haalaan akka to'atamu godha. Kanaaf namoota dhibee sukkaaraa qabaniif gaariidha jechuudha. Akkasumas dhibeewwan onnee fi sirna dhiigaa waliin wal qabatan kanneen akka dhibee onnee, ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa, hir'ina dhiigaa fi kan kana fakkaatu irratti illee baay'ee gaariidha. Akkasumas dhukkuboota sirna hargansuu keenyaa miidhan kanneen akka utaalloo, asmii, golfaa fi kan biroof illee haalaan gargaara. If you're fruit not banana, you're doing it wrong. Ooga booga, banana yellow, like sun good, banana good, banana no need peel, like stupid orange, banana peel easy. Whoosh, gone, banana bendy, makes smile, you like banana, banana no mess, no juice everywhere, so clean, banana strong, make you strong like me. You want muscles? Eat banana, banana good for brain, make you smart, like monkey, monkey smart, you want smart, eat banana, banana good anytime, breakfast, lunch, dinner, ooga booga, banana never bad, always good, you want good life, eat banana, banana best snack, banana rule, you hear me? Ooga booga, go get banana now. Kana malees muuziin dhukkuboota sirna bullaa'insa nyaataa kanneen akka dhukkuba garaachaa, dafee daakamuu diduu nyaataa, garaa kaasaa, gogiinsa garaa darbees dhibee kintaarootii ittisuu irratti illee gahee guddaa qaba. Akkasumas fayyummaa qaamota keenyaa kan akka kalee, ijaafaaf illee hedduu fayyada. Kaansarii garaagaraaf kanneen akka kaansarii dhiigaa fi kaansarii marmaan guddaa yookaan kolorektaal seesa jennu ittisuuf illee ni gargaara. Jeeqamuu marsaa laguuf akka hin saaxilamneef gargaara dubartootaaf. Kana malees jabina yookaan cimina lafee keenyaaf ni fayyada. Akkasumas rakkoo gogaa keenyaa kan akka finnisaa, kormamuu nurraa qolata. Dandeettii waa yaadachuu fi si'aayinaa ni dabala. Annisaan nuuf kenna. Ulfaatina qaamaa garmalee jechuunis obesiitii warra qabaniif warri qaamni isaanii baay'ee furdatee isaan rakkisuu fi rakkoo isaa wajjin wal qabatee dhufuuf ittisuufis muuziin baay'ee fayyada. Akkasumas immoo dhiphinaa fi yaaddoo hamaaf dhiphina sammuuf akka hin saaxilamne wantoota dhiphina sammuu nurraa ittisanii hirriba boqonnaa nu laatan keessaa tokko muuziidha. Kunneen egaa faayidaa baay'ee keessaa muraasa. Kanaaf muuzii guyyaa guyyaatti nyaachuun faayidaa hedduu qaba. Muuzii nyaachuun dagatinaa. Eating a banana a day can do wonderful things for your body. Filled with potassium, this will help your heart health. Potassium helps regulate your blood pressure. This will give you an energy boost. You notice that all athletes eat bananas. It helps fill glycogen. And bananas are great for your digestive tract. It's filled with fiber. It will help constipation. If you notice that it's still green, it's more resistant starch. That will help feed your probiotics because they act as prebiotics. This will help reduce inflammation throughout your body. And bananas are also good for your eyes. They have vitamin A and other antioxidants, which are beneficial for maintaining your healthy eyesight and protecting against age-related macular degeneration. And when it comes to your bones, bananas contain